kaasuu jirra jirtu ilmaan Oromoo kan addunyaa irratti argamtan jirra alhamdulillah. Har'a foon daakamee dalaguufi kunoo dalaguutti jira jechuudha. Foon kana wanni dalaguufi sambuusaa dalaguuf jechuudha. Sambuusaa dalaguufi foon kana amma foonii fi shunkurtii qofatu bilchaachuu jira jechuudha. Shunkurtiin baay'ee jiratanii haga abbaa afur akkas shanii ol kukutatan jechuudha. Akkuma haala jechuun maatii qabdaniitiin yookaan yoo hulkaa'ullee feetan dalaydanii baay'inni barbaachisaa jechuudha. Kunoo foonii fi shunkurtiillee wal qixxee jechuudha. Wal qixa. Akkasii amma kun foon dura bilcheessee bishaan keessaa gadi yennoo jedha foon. Bishaan sun yoo gogee jedhe shunkurtii gubbarraan itti naqxan jechuudha. Nama shunkurtii gubbarraan itti naqee kunoo akkuma argitan gogaadha jechuudha. Kunoo gogaadha. Amma kunoo bilchaatu jira. Wanni amma gubbarraan itti godhu soogidda jechuudha. Soogiddatti godhadha gubbarraan. Soogidda eegatti godheen booda kammuun gubbaan itti godha xiqqoo ishiiti. Haganuma itti godhadha jechuudha. Egaa kammuun itti naqattanii booda filfil aswadii itti naqattan jechuudha. Filfil aswadii gubbaan itti naqamu. Egaa filfil aswadii gubbaan itti naqattanii booda akkanatti waliin geeyitanii kalaas bishaan jalaa eega fixatee kunoola. Amma bishaan jalaa fite na jalaa gubachuu waan jedhuufi amma dhaamsee jira ibidda jala jechuudha. Haa qorru eegee akkaataa sambuusaa ittiin dalagnu wajjiin laallaa jechuudha na hordofaa. Asitti immoo foon itti jechuudha. Bakduunesa shibchi itti godhe jechuudha. Abiddarraa fuudhe amma dalaguufi. Amma kun walaa binnee soogidhaa binne jechuudha. Manatti illee godhanii kunoo tana qophiin isii tana fakkaata. Isii tanatti foon naqadhee hojjedha. Kunoo takka hojjedhee jira. Sambuusaa jechuudha. Asitti immoo daakuu fi bishaan qofa kanatti godhee ittiin qabsiifadha jechuu isinitti agarsiisan hojii tura. Amma immoo kunooti taanuun hojjechuutu harkaa qaba. Kanatti harkaa qaba. Kanatti keessa godhattu. Biqqoofatti buuftanii akka tolisinii qabuuf. Akkanatti keessa galfattan as booda kunoo